Arraan tana iddoon itti argamnu iddoo bashannana paarkii Gaara Obbiiti. Bikki kun akkuma laaltanii agartan kana haala bareedaadhaan nama hawwachiisaa qalbiidhaaf gammachuudha. Kana dura gama onlaayinaatiin wanni kun hedduu dhiibbaa uumaa ture, fudhatama harkatee jaalatamummaa guddaa harkatee jira. Haa ta'u akkasuma wajjin namoonni hedduun immoo wanni kun AI dha malee waan dhugaatii miti, waan lafarra hin jirre AI dhaan akkana godhanii dalaganii jechaa jiran. Dhuguma amma gaafaan dhufee ilaalu immoo AI tu lafa taa'u jira fakkaata. Maaliif jennaan AI maal lafa taa'u jira malee shakkuun isaanii sirrii warri shakkee fi dhufee adda baafachuu qabu. Nutis AI dha jennee oguu dhufnu AI uma sanii lafa taa'u jira waan ta'echa dhuftanii akka keenyatti adda baafattanii agaruudha qabdan. Hedduu waan bareedaadha. Nuun AI yoo jechuu baattan bareedaadha, lafaanillee AI yoo jettan jaa akkanatti gartee nu bashannansiisee haala bareedaadhaan akka namni yoonii fi dalagaadhaan dhimmoota adda addaatiin gaafa qabamee biizii ta'u as dhufee akka bashannanee boqonnaa sammuu harkatuuf dila kana gartee lafaanii bulchiinsi magaalaa Dadar haala kanaan nu hojjechuu isaaniitiif guddaa galatoomfannaa. Walumaa galatti warri waan kana qindeessee ilaa sadarkaa kanatti hordofee halkanii guyyaa jala deemaa ture akkana bareechee boqonnaa fi iddoo bashannanaa araada jalaa dargaggoo baasuudhaaf hojiileen hojjetamaa jiru. Sadarkuma gartee Itoophiyaattu waan gartee lafa qabatee deemaa jiru. Kanaa wajjin ol qabatee magaalaa teenyatti wanni hojjetame immoo addumaa jechuudha. Keessattuu wanni adda isa godhu miini istaadiyeemiin hojjetamuu qofa osoo hin ta'in bikka harkachuu isaati. Bikka bareedaa fi haala bareedaa harkachuu isaati. Kanaaf hedduu nutti tolee bikka bashannanaati. Kootaati daawwadhaa itti bashannanaa jechuun afeerraa teenya. Mee asumaanoo obsa dhugaa dubbachuuf anillee shakkiitiin ture egaa xiqqoo halala irra oguun taa'ee ilaalu. Ammoo dirqumatti namoonni qaamaan dhufeetiin adda baafachuu qaba jedhiin dhufe adda baafadheetiin jira. Dhugaa. Gadarii hima dhugaa kun. Akkasii. Anuu gaafaan ol bahu biyya biraatii beeku gaddeebi'uun jibba jechuudha. Warra alaalaa irra ilaallu hangama kiyyaan irra ilaallu. Addumaan baasuu fi haala malee irra ilaallu. Maaliif inni irra ilaalle asuma taa'ee quban qabnee jiraachuu mala waan ta'eef. Hedduu jira. Saniifuu dhiyoo warreen jirtanis kottaa. Warri fagoo jirtanis kottaadha adda baafadhaa warri adda baafachuu feetan. Warreen ammoo AI ta'uu dhabuu isaatiif lafarra jiraachuusaa amantanii ammoo hedduu advertise godhaa turtan hedduu agarree jirra waan ta'eef galatoomaa marti keessan ijoolleen teenya obboleeyyan keenya hanoora gurguddaa walumaa galattuu ulfaadhaa isiniin jenna. Haa ta'uuti ammoo mee ayyaantu noo maal jette asirratti? Takka isoo karaa ayyaantuun dabarree dura. Isii tan ammoo carraa daftee hannoo fi waan feene. Dhugumatti wanni kun haalaataan teessuma lafaatii fi miini istaadiyeemii qofa osoo hin ta'in iddooleen bashannanaa bakka hedduu kan ganaa deemnee daawwannu ta'a. Isaan kun hundinuu hanga onlaayinii irratti arginee ol ogguu lafatti dhufanii ijaan harkan irra bareeda. Inni san hin bareedu jechuu fadheeti. Inumaatu akka deemaa ture sanirra ammaan tana dhufnee qaamaan agarre kanaatu irra bareedaadha jechuu barbaadeeti. Sirriidha. Kanaaf koottaatii daawwadhaa murteessaa isiniin jenna. Mee yaada ayyaantuutis qilleensa duraan qabu. Magaalaan teenya akka ajaa'iba bareeddee dhugaa rabbii kantiibaa keenya jechi isa ibsu hin jiru. Hin uumamne jechuun ni danda'ama dhugaa rabbii wallaahi. Kuni kantiibaa odoo hin ta'in abbaa dadari. Abbaa dadar garteemi isalleen itti aanaa kantiibaa maadiilleen isaan hundinuu warri har'aas keessaa qaban dhugaa galataatu isiniin mala guddaa ulfaadha. Amma biitti teenya abbaa harkattee dhugaa rabbii dargaggeessi magaalaa Dadar guutuun duraanis dargaggeessi magaalaa Dadar ispoortiin beekamtii tapha kubbaatiin beekamtii artiin beekamne nuti magaalaan Dadar artiin as keessaa burqite magaalaa Dadar keessaa haala kanaan gaa magaalaan teenya faayamtee waan uumamaatiin ammaas waan feekallee odoo hin ta'in akkana bareeddee isin eegu jirti. Dhuftanii ilaaluu dandeessan magaalaa teenya wallaahi maashaallah jannata lafarraa. Asumaanuu gaa waa hedduun dubbatamee kan jiru haa ta'uuti xiqqishoo gaattuma idaana jenneeti.
filmiin haqaa mul'ate jiru dhalattoota magaalaa Dadarii fi naannoo kanaatiin kan hojjetame magaaluma Dadarii fi naannoo isitti fuula keenya dura eebila 11 bara 2018 eebbaaf qophaa'ee jira. Hawaasni magaalaa Dadariis ta'e akkasuma naannoo kanaa marti keessan jaalattoonni aartiidha magaalota garaagaraa fi aanota garaagaraa irra jirtan keessummoonni baay'een gama magaalaa Dadar dhufanii filmii kanarratti hirmaachuuf affeeramanii waan jiraniif sadarkaa godinaa fi namoonni baay'een irratti argamuudhaaf waan deemaniif jecha egaa magaalaa Dadarii fi hoggansi magaalaa Dadariis dargaggoon magaalaa Dadariis taatonni filmii kanaa fi daayirektirii filmii kanaas marti isaaniitu isin affeerratanii kan jiranii akkuma jaame egaa magaalaa Dadar irraa deeman osoo hin taane teetti deeman ta'uu qabdiidha kan jechaa jiru saba yeroo dhiyootti akkasii gaa jecha kuni jecha murteessaadha akka amma harkaa jirruttis wanni san mul'achuu jalqabee jira garuu ammoo itti fufuu qaba jajjabeeffamuu qaba kanaaf galatoomaa ulfaadhaa wal harkaan keenya filmii eebba filmii haqaa mul'atee irratti haa ta'u isiniin jenna guyyaa 11 eebila 11 Sa'a lamaa fi cinatti eegalaa qophiin keenya. Sa'a lamaa fi cinaadha? Sa'a lamaa fi cinaa likkitti eegalaa. Bakka tana mee obsa kan obsaan waaquman qabuusa. Ani sa'a boodaan seebar. Sa'a lamaa fi cinaa ganama jechuudha. Bagana yaadachiisa. Sababniinis namoonni baay'ee waan irratti hirmaataniif jecha sagantaaleen bashannanaa hedduu waan jiraniif sa'a duratti hanqa sa'a lamaa fi cinaarraa jalqabanii wallistoota beekamoo wajjin iddoo bashannanaatti namoota nama bohaarsan hedduu waan qabnuuf sa'a lamaa fi cinarraa jalqabdanii guyyaa eebla 11 nurraan hafina. Hayyee ulfaadhaa gaa kanuma jennaa ammaa fi warreen ammoo gara miidiyaatiin uwwisa miidiyaa argachiistanii filmii kanaa beeysaa turtan yeroo amma dura eebbaaf qophaa'ee turetti yeroo san ammoo haalli tokko tokko sababa hin mijaa'iniif bara dabarre ammas yeroo sanis laffaatanii galatoomaadha irra deebitanii ammallee akka gartee gahee keessan baatanii fi aartii keessaas qooda fudhachuu akkasuma obboleeyyiin keessan bira dhaabbachuu akkasuma immoo biyya teessan guddisuu taati waan ta'eef galatooma ulfaadhaa irra deebitanii ammallee hojii san akka hojjennu akka hojjettan isiniin jenna galatooma ulfaadhaa.